Akkam jirtu barattoota keenya hordoftoota maatii milkii health science YouTube chaanaalii barnoota keenya paartii 13ffaa kanneen eeggachaa jirtan akkasumas barattoonni haaraan YouTube keenya join gootanii jirtan baga nagaan gara YouTube keenyaatti dhuftan jecha subscribe gochuun dagatiin asiniin jenna paartii 13ffaan kun deebi'ee dhufnee jirra. Egaan baga ayyaana masqalaa geessan jenna guyyaa ayyaana irra waan ooleef guyyaa lamaan sadan tokko turre viidiyoo kana isinii gadhiisuu keenyaaf dhiifama isiniin jenna. Egaan keeka qabdaniif haala barnoota keenya irratti mata duree kam irratti akka isinii dhiyeessinu koomentii jalatti nu barreessaa utuu deemtanii baay'ee daran jabeessa jennee yaadna. Barattoota saayinsii fayyaa baratan kamiyyuu bukkee akka viidiyoon keenya nu ga'uuf share gochuudhaan akka nu deeggartan isin gaafanna. Akkuma kanaan dura yaadannoo qabachaa utuu deemtanii baay'ee gaariidha. Gara qormaata keenyaatti deemna. Dhibii keessaniin nu faana ta'aa isiniin jenna. Yeroo milkii qabaadhaa. Turtii gaarii paartiin 13ffaan itti fufa. Selegaan qormaata isin ilaalaa jirtan kun kan BSc Nursingii kan bara 2016 Jaanuwaarii keessa qoramanidha. Qormaata sooshaal miidiyaa irra deemaa turre kan fudhadheera. Qormaanni kunis qormaata kan bara 2015 duukaa baay'ee wal fakkaata. Asumaan ilaalaa deemna. Kunis maalidha kan inni gaafate? Nurse working in a health clinic of a hospital wants to summarize a CD4 cell count for 13 HIV positive patients who were treated with heart highly active antiretroviral therapy for the last 6 months. There is CD4 T cell count for 30 subjects were 230. 205, 330, 207, 227, 245, 173, 58, 103, 181, 105, 301, 169 jedha. Sana booda maal kan inni gaafachaa jiru? What is the mean CD4 cell T cell count of HIV positive patient? As bukkee filannoo keessa akkasti kaa'ee jira. CD4 isinii gadareera salphaamatti akka inni visible ta'e argamuu fi as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan qormaanni kuni kan bara 2016 isiniin jedheera Jaanuwaarii keessa kan isaan qoramanidha. Qormaata kan biraa immoo kan bara 2015 immoo isinitti agarsiisa. Kun immoo qormaatuma sanuma ta'ee bara meeqadha kan inni isaan qoranii bara 2013. Kun bara 2013 inni kun immoo bara 2016. Asitti maalidha kan inni gaafate? Asitti maalidha kan inni gaafate? Mean of CD4 dha kan inni gaafate. Filannoo makana ta'e as bukkee rasmi ilaala. Waan inni gaafatu ilaala. A nurse working in a RT clinic of a hospital went to summarize CD4 T cell count for 30 HIV positive patients who were treated with highly active antiretroviral therapy for the last 6 months. Their CD cell count were isuma sana lakkoofsi kun isumaan amma isinii dubbisee darbedha. Hundi isaa jechuudha. 230 zira amma isa jedhanna. Meeqa jedha? 205 asis 205 kuno 313 achis 313 hundumti isaa tokkodha. Asitti maalidha kan inni gaafate? Calculate the median CD4 T cell count of this HIV positive patient. Asitti seenaariyoo tokkoon wal fakkaataa godhee asitti kan inni gaafate maalidha? Asitti miinii gaafate. Isa bara 2013 keessatti immoo kan inni gaafate miidiyaanidha jechuudha. Kanaaf miinii jechuun maal jechuudha? Miidiyaaniin maal jechuudha? Measurement of central tendency akkuma kanaan dura moodii irratti gadi fageenyaan discuss goonee turre. Measurement of central tendency gaafa jennu warroota kanadha. Of central tendency gaafa jennu it is statistical measure that describe the center of data set kan describe godhudha. Isaanis mean, median, mode jedhamanidha kan isaanii beekamanii. Kanaan dura moodii discuss goonee turre. Har'a immoo miinii kan nuti discuss goonu jechuudha. Miinii akkamitti calculate goona? Amma qormaanni amma nuti ilaalle lamadha. Qormaanni tokko qormaata lamadha kan nuti ilaalle jechuudha. Kan bara 2016 bara
13 jechuudha. 2016 irratti kan inni gaafate miiniidha. Miinii gaafatee bara 2013 keessatti immoo kan inni gaafate miidiyaanidha jechuudha. Akkamitti akka kaalkuleet goonu sana ilaallaa jechuudha. Akkamitti akka isaan kaalkuleet ta'an sana ilaallaa. Kanaaf gara miiniitti gaafa deemnu miiniitti gaafa ceenu miinii jechuun maal jechuudha? It's average of set of numbers. It's average isaa jechuudha. Averagein tokko immoo kan inni bahu akkamittidha? Akkuma isin foormulaa isaa asirraa ilaalaa jirtan haala kanaanidha kan inni hojjetamu. Kana jechuun sum of all value divided by number of values kan inni hojjetamu. Steppii jalqaba irratti maal kan isin gochuu qabdan? Add all value together. Gaafa maal hojjennu? Gaafa miinii hojjennu dura lakkoofsa jiru hunda isaanii walitti idaana sana jechuun fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 yoo ta'e miinii kana baasi jedhatu yoo ta'e 1 ida'u 2 ida'u 3 ida'u 4 ida'u 5 jettanii baay'ina isaanii immoo meeqadha? Baay'ina 5 deebinee hirraa jechuudha. Kanuma salphaatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf divide the total by the number of value baay'ina isaadhaaf immoo deebinee hirraa jechuudha. Kana immoo fakkeenya fudhannee yoo ilaalla akkuma nama isinitti hime fakkeenyaaf 4 8 6 5 3 miinii isaa hojjedhu yoo jedhee 4 ida'uu 8 ida'uu 6 ida'uu 5 ida'uu 3 jennee meeqa dhufa? 26 dhufa jechuudha. Baay'inni isaa number of value isaa as bukkee 1 2 3 4 5 jechuudha. 5 isaanii kanaaf 26 hiruu 5 meeqa dhufa jechuudha? 5 tuqaa 2dha kan inni dhufu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? 5 tuqaa 2. Mee gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu immoo seenaariyoo keenya keessatti miinii kan gaafatu isa jalqabarra jiru miinii inni gaafatu isa kana jechuudha. Miinii gaafachaa jira gatii ta'ee fi kanaaf miinii kana akkamittiinidha kan nuti kaalkuleet gochaa jirru. As bukkeetti gaafanni CD4 waa'ee HIV waa'ee ART haasa'u HIV isinitti fakkaachuu danda'a. Waa'ee CD4 isinitti fakkaachuu danda'a. Miti kan inni gaafachaa jiru baayostaatiksidha kan inni gaafachaa jiru jechuudha. Kanaaf miiniidha kan inni gaafachaa jiru malee lakkoofsi kun seenaariyoonni gararraatti liimiste ta'e kun ofumaadha bakka kan inni gadi tarreesse jechuudha. As bukkeetti vaaliyuu nuu kaa'eera nama meeqa akka isaan ta'anii number of vaaliyuun 13dha jechuudha. 13dha gateeti as bukkeera warroota jiran kana hunda isaanii maal gochuudha jechuudha nuti kan qabnu walitti ida'uudha jechuudha kan nuti qabnu. Mee tokko tokkoon hojjennee walitti deebina. Tole gaan kanaaf CD4in peeshantii keenya inni jalqabaa 230 205 313 207 227 245 273 58 3 dhibbaaf 5 dhibba 3 tokko dhibbaaf 69dha tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 kanaaf inni kun gaafa asii gadi eedaanu gaafa asii gadi ilaalu yeroo keenyatti fayyadamuudhaa fi meeqadha kan inni dhufu jechuudha 25 17 kan inni dhufu kana jechuun 2517 jechuudha. Kanaaf inni kun maalidha jechuudha? Ida'ama asii gadiidha jechuudha. Amma yoo taana miinii arganne ganne miinii ganaa hojjennaa. Miinii ganaa hojjennaa. Miiniidha kan gaafatamne gadi ta'ee fi amma tootaaliin isaa tootaal vaaliyuun isaa gaafa walitti aadgu gaafa walitti idaanuu kan dhufe 2517 erga ta'eeti meeqaaf irra jechuudha. Kana 13 irra jechuudha. 13 gaafa hirru meeqa? Kana gaa ida'amni isaa kana dhufe baay'inni peeshantii keenya 13dha. Miiniidha kan gaafatamaa jirru. Kanaaf 2517 gaafa 13 hirru 193 tuqaa 6 kan inni dhufu jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Miiniidha jechuudha. Istii filannoo keessaa immoo deebinee barbaannaa jechuudha isa kana. Kanaaf egaa as bukkeetti nurse working ART clinic of the hospital went to summarize CD4 cell count of 13 HIV positive patients who were treated with heart for the last 6 months. Their CD4 T cell count were
akkuma lakkoofsa sila jennedha yeroo keenyatti fayyadamuudhaa fi lakkoofsa kanadha CD4 dhukkubsataa keenya inni kun maalidha kan inni jechaa yeroo ogeessi fayyaa narsii kutaa yarritti hojjetu dhukkubsataa 13tu jira isaaniin CD4 T cell isaanii CD4 cell count isaanii tartiibaan ka'ee miin isaanii hojjechuu barbaade miiniin isaanii immoo meeqadhaadha kan inni gaafachaa jiru malee waa'ee CD4 miti lakkoofsuma tarraa'e kanaaf miiniin meeqadhaadha lakkoofsuma tarraa'e kanaaf miiniin isaa meeqadhaadha waa'ee CD4 irraan fadhaasin waa'ee HIV irraan fadhaa HIV miti kan gaafatamaa jirtan HIV ART heartii waa'ee CD4 miti kan gaafatamaa jirtan waa'ee lakkoofsa kana keessaati miinii isaa baasiidha kanaaf meeqadha jechuudha asii gadi idaanee gaafa baay'ina isaaf heerru meeqa nu dhufe jechuudha 3 tuqaa jaadha jechuudha kan nu dhufe tuqaa jaadha kan dhufe filannoo keessaa immoo isa kamidha jechuudha isa biirra jirudha jechuudha deebiinsa kanaaf as bukkeetti waan isinitti himuu barbaadu tokko exit exam irratti COC irratti moobaayiliin fudhatamee gatii galamuu hin dandeenyee fi hundi keessa waanidha maalidha kan isin gochuu qabdan maanuwaalii kaalkuleet gochuu shaakala qormanni kun baay'ee salphaadha kaalkuleetarii argattanii kaalkuleet gootanii argattaniiti baay'ee salphaadha garuu maanuwaalii gatii hojjetamuuf hin dogoggortu gatii ta'ee fi ammumaatii warroota kana baay'ee shaakaluu qabdu jechuudha maanuwaalii akkamitti kaalkuleet godhan iskiriptoo waan ofii keessan walitti hidhaati baay'ina isaaf hiraa kaalkuleet godhaatee argadha moobaayiliin fayyadamina moobaayilii fayyadamuu moobaayiliin hojjechuu yoo bartan exit exam irratti moobaayilii fuudhamee gatuu galamuu dhorkaa ta'eef isin harkaa baduu danda'a jechuudha harkaan gaafa hidhaatanii kanaaf ammummaa kaastanii wanti isin gochuu qabdan harkaan hidhaanii baay'ina isaaf hiruudha jechuudha kan isin shaakaluu qabdan miinii gaafa hojjettan tolee gaana qormaata sattaanutti immoo dabarramee. Tolegaan as bukkeettis akkuma isin ilaaltan kunis qormaatuma kan warra narsii kan bara 2013 irraa kan fudhatamedha 20 jechuudha kanaaf seenaariyoon as bukkeetti gaddarame tokko hin jiru seenaariyoon isuma sanadha isuma bara 2016 isan as bukkeettis jechuudha as bukkeettis kan nama 13dha kan inni gaafataa jiru as bukkee jira kunoo kan nama 13dha jira kan nama 13dha kan nama 13 ta'ee akkuma sanaa jechuudha kanaaf lakkoofsa kana gadi tarreessee kanaaf maal isaa hojjetaa jedhee miidiyaan isaa hojjetaa jedhee miidiyaan immoo akkamittidha kan nuti hojjennu miidiyaaniinis akkuma sala isinitti hime measurement of central tendency keessaatii isa tokkodha miidiyaanii gaafa hojjennu garuu akkamittidha miidiyaan gaafa jennu maal jechuu keenyadha miidiyaan gaafa jennu middle value isa gidduutti argamu jechuudha lakkoofsa sana tarreessina isa gidduutti argamu jechuudha erga maaliin keessee booda erga orderiidhaan keessee booda orderiin immoo akkam ta'uu qaba ascending orderii ta'uu qaba jechuudha miidiyaanii gaafa keessan baay'ee ijoolleen kan isaan dogoggoran maalidha orderiituun ka'ee miidilii barbaacha deemu jechuudha jalqaba maalidha kan gochuu qabdan orderiidhaan naquu qabdu dura lakkoofsa keessanii jechuudha kanaaf miidiyaan gaafa jennu isa miidilii isa gidduu jechuudha middle value jechuudha kanaaf steepii jalqaba irratti maalidha kan isin gochuu qabdan arrange the data in ascending order xiqqoorraa gara guddaatti deemaatti naqaa lakkoofsa keessan 1 2 3 4 jedhaatii duraa duubaan kaadhaa lakkoofsa keessanii sana booda if the number of observation is odd jechuun odd gaafa jedhu miidiliin already beekamaadha jechuudha oddidha taanaan sana jechuun amma fakkeenyaaf dijitii 13 amma kan kenname value 13 kan kenname value 13 keessaati inni torbaffaarra jiru deebiidha jechuudha inni torbaffaarra jiru maaliif torbaffaan gidduudha jechuudha dijitii 13 jira kanaaf ja'a hiree gidduutti kan haftu tokkotu jira jechuudha odd jechuun qobaama isaa kan haftu tokkotu jira jechuudha as bukkeetti xiqqoo kan barataan kan dogoggoreessatidha steepisa sadaffaa kanarratti if n jechuun the number of observation data lakkoofsisuun hamma lakkoofsa kee jechuudha the median research keessatti capital n general population agarsiisa small n immoo sample population dha kan inni agarsiisu even dhate even jechuun lamaaf kan hiramudha yoo ta'e the median is the average of the two middle number as bukkeetti isinii galeera kana jechuun lakkoofsa amma fakkeenyaaf dijitii 12 dha yoo ta'e amma fakkeenyaaf number of observation kee 12 dha yoo ta'e CD4 dhukkubsataa 12 dha yoo siin jedhe si gaafate seenaariyoon kun kana jechuun lakkoofsi ja'a maaliif ja'aaf torba gidduudha jechuudha miidiyaaniin kana jechuun dijitii 12 dhagattee 12 gaafa lamaaf hirru meeqa dhufaa ja'a jechuudha kanaaf ja'aaf
torba gidduu yoo ta'e fakkeenyaaf as gidduudhaati lakkoofsi tarraa'ee jiru immoo hin jiru yoo ta'e 6 fi 7 walitti ida'uudhaan sana booda 2 hirtaa kun 13 dha kan hin dhufu 13 2 gaafa hirtu naannoo 6 tuqaa 5 dhufanatti fakkaata. Akkasiin kanatti hiruu qabdu average lakkoofsa 2 sanadha jechuudha gaafa evenidha ta'u oodiidha yoo ta'e baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf egaa miidiyaanii haala kanaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenya dhagaa kun yookaan biraa geddareessanii dhufee fakkeenyaaf amma 4 8 6 5 jedhee dhufee 3 jedhee dhufee jalqaba itu calculation ittiin deemi miidiyaanii gaafa hojjennu maal gochuu qabna xiqqoo irraa gara guddaa deemuu qabna. Kanaaf eenyurraa ka'uu qabna jechuudha 3 4 5 ittaanii jira 6 ittaanii meeqa jira 8 jechuudha. 3 4 5 orderiidhaan keenya jechuudha. Kaapitaal inni keenya meeqadha 5. Kanaaf 5 immoo maalidha oodiidha. Kanaaf tokkittiidha jechuudha. Miidiyaanii waan tokko bicha argachuu dandeenya. Kanaaf 3 4 5 erga ta'eeti gidduu kan jirtu walakkaatti kan argamtu eenyudha jechuudha 5dha. Middle value 5dha. Miidiyaanii meeqadha jechuudha 5 jechuudha. Yoo evenidha ta'e immoo evenidha yoo ta'e fakkeenyaaf 4 8 5 6 yoo ta'e evenidha yoo ta'e miidiyaanii barbaadi yoo jedhamtanii maal gochuu qabdu orderiidhaan keessu erga orderiidhaan keessanii booda maallaqan isin gochuu qabdan 5 fi 6 gidduutti argamaa jechuudha miidiyaanii kuni. Kanaaf 5 fi 6 walitti hidhaanii 2 irraa jechuudha. Kanaaf meeqa dhufa jechuudha 5 tuqaa 5 dhufa jechuudha. Mee akkasumaan akkasiin calculate goone deebii kana haa argannu qaamas bukkeetti 230 205 313 207 as bukkeetti kan isin yeroo baay'ee dogoggortanii fi orderii gaafa keessanidha kan isin dogoggortan lakkoofsi sun yeroo baay'ee dheeratu dogoggoratu mudata gatii ta'ee fi mee duraa duubaan keenye calculation isaadhaan walitti deebinu. Egaan lakkoofsa sila akkasitti tarreessinee jenne kana duraa duubaan gaafa keenyu tokkoffaarratti kan argamu 58 300 500 669 773 281 205 207 227 230 tokko 313 jechuudha. Kun tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 13 jechuudha kan dhukkubsataa 13dha kan kennameefi. Kanaaf meeqaffaarra kan jirudha jechuudha kan nuti barbaannu 13. Kanaaf lakkoofsa kan dhukkubsataa 13 wanta gaafatamnee fi kan dhukkubsataa 13 wanta gaafatamne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kanaaf kana gaafa lamaaf hirrugaa naannoo miidiyaaniin nama kanaa isa meeqaffaarratti argamudha jechuudha. Miidiliitti kan argamu gidduurratti kan argamu 1 2 3 4 5 6 tokko 2 3 4 5 6 kanaaf gidduutti kan argamaa jiru eenyudha jechuudha 7 jechuudha. Kanaaf torbaffaarra kan jirudha kan nuti filannu jechuudha. As keessaas meeqaffaa torbaffaarra kan argamu torbaffaarratti kan argamudha kan nuti filannu jechuudha. Kun tokkoffaadha, lammaffaadha, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa, torbaffaa jechuudha. Kanaaf torbaffaan eenyudha jechuudha. 205dha. Kun ammas 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Kanaaf inni kun egaa asirraanis 6 gidduutti kan argamtu meeqadha jechuudha 7 jechuudha. Miidhagina vaaliyuun meeqadha jechuudha 205. Mee filannoo keessaa immoo deebinee barbaannaa jechuudha 205. Egaan filannoo keessaa gaafa deebinee barbaannu kan gaafatamne miidiyaanii dhagatte miidiliitti kan argamu 205 jennee gati ta'ee fi deebiinsaa maal ta'e jechuudha. Siidha jechuudha 205dha miidiyaaniin ammas nu faana tura. As bukkeetti egaa dhimmuma miidiyaanii miinii fi moodii ilaalchisee isin immoo kan hojjechuu qabdan qormaatuma kanaan duraarraati kan fudhatame keessumaa isa juunii qoraman irraa kan fudhatamedha. Mee isa immoo hojjettu qormaatichaan isinitti agarsiisa. Koomantii jalatti nu barreessitu jechuudha. Baay'een keessan viidiyoo kana hin ilaaltu garuu yaalaa hin jirtanii nuti gidduutti qormaata nuti isinii kenninu teestii nuti isinii kenninu hojjechaa hin jirtanii. Kan hojjettanis jirtu guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana gaafa dhaggeeffattan isa gidduutti qormaata isinii kenninu sana koomantii jalatti deebisaa akkasiin nu barreessitanidha. Ammumaatii isin shaakalsiisaa deemuuf jechuudha. Kanaaf gara qormaatichaatti ceena.
Qormaan inni kun immoo qormaatuma yeroo darbe kan qoramanidha. Kana garuu dhiyoomatti kan qoramanidha. Kanaaf achirraa kan fudhadheedha social media irraa buuseenidha. Kanaaf mee itoo akkasitti isin dhufe yoo as bukkeetti maalidha kan inni gaafachaa jiru waati zamiin jedha. Barreeffamatti isinii gaddareera. Kanaaf cross check godhaati. Yoon dubbise yoon ishee lakkoofsatti kana dubbise salphaamatti audio koo intanii gootanii hojjetachuu gatii dandeessaniif dubbisuun barbaadu lakkoofsattiin amala nama qoruu qabdi gatii ta'ee fi irra deddeebitanii dootiif koomaa isaa adda baafattanii akkasin ilaaltaniin barbaada. Achirraati kenname isa kana duukaarree cross check gootanii koomantii jalatti nu barreessitaniin barbaada. Kanaaf kunis kan inni gaafachaa jiru miiniidha. Kanaaf miinii isaa hojjedhaati filannoo keessaa filadhaati. Koomantii jalatti nu barreessaan jedha. Gara gaaffii kan biraatti ceenaa nu faana tura ammas. Tole kan qormaata kan biraatti deebinee jirra. Qormaanni kunis kanuma paablikiidha. Seenaariyocha dubbisu. A nurse researcher want to conduct a study on access of safe water supply at household level in district X. The nurse took 500 households from 10,000 households and he used the systematic sampling technique to select his sample population. The four household was selected as first randomly. What is the most likely consecutive sampling household included in the research? Baay'ee salphaadha. Karaa musaa qofa isinitti agarsiisa. Amma namni kuni narsiidha. Narsiitu qorannoo hojjechuu barbaadee jedha. Narsiitu qorannoo hojjechuu barbaadee innis kan inni hojjechuu barbaade stadion qorannoon inni geggeessu barbaade stadion access to safe water supply at household levelidha. Safe water supply irratti kan inni hojjechuu barbaade access isaa irratti iddoo kamittidha. Districtiin sun immoo waradaan sun immoo waradaa X xaa jedhamudha. Bakki isaa bakka xaa jedhamudha. Narsiin kun egaa narsiin qorannoo kana hojjetu egaa took 500 households from 10,000. General population household 10,000 keessaati 500 maal godheera fudhateera. 500 fudhateera. Sanumaarni household and he used systematic sampling technique. Systematic sampling technique gaafa jennu sampling technique keessaati probability sampling method keessatti kan hammatamudha. Kanaaf sampling techniquein bakka lamattidha kan inni qoodamu. Innis probability sampling technique and non-probability sampling technique jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Probability gaafa jennu namni kamiyyuu carraa qaba jechuudha keessatti hirmaachuudhaaf. Non-probability gaafa jennu garuu carraa kan hin qabne jechuudha. Probability gaafa jennu probability sampling technique jedha warroota baay'eetu jira. Isaan keessaa namni kun kan inni fayyadame maalidha jechuudha. Maal jedhaa jira seenaariyoon kun isaan keessaa kan inni fayyadame systematic sampling techniqueidha. Systematic sampling technique jechuun immoo probability sampling technique keessatti kan hammatamudha. Probability jedha kan jiru simple randomidha. Cluster sampling idha. Systematic sampling idha. Multi-stage sampling idha. Non-probability jedhamu kan jiran quota sampling idha. Snowball sampling idha. Judgmental idha. Convenience sampling technique idha. Warroonni jedhaman kuni non-probability idha. Naarootti gaafa deebinee ilaallu meerraa balleessin isinitti deebi'a. Nama 500 fudhate household abbaa warraa 500 fudhate nama meeqa keessa nama 10,000 keessaati nama 500 irratti qorannoo kan inni geggeessu barbaade. Sana keessaa immoo mana isa jalqaba ka'uu mana meeqa farraatidha kan inni ka'u randomly household lakkoofsa 4 kan inni gaafachaa jiru. What is the most likely consecutive sample household included in this research? Afuritti aanee kan dhufu maalidha? Lakkoofsa meeqadhaas bukkeetti hundi isaa afurraa kan inni ka'u beekamaadha jechuudha. Kanaaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee hamma meeqaatti deema? Amma 10,000ttidha kan inni deemu garuu 500dha kan inni filate. Kanaaf afurraa ka'ee taanaan afuritti aanee kan dhufu eenyudha? Eenyu meeqa fudhatamuudhaaf? 500 fudhatamuudhaaf. Meeqa keessa? 10,000 fudhachuudhaaf. 10,000 general population keessa 500dha kan inni fudhate. 500 fudhachuudhaaf immoo jalqaba lakkoofsa meeqarraa ka'ee afurraa ka'ee afuritti aanee kan dhufu eenyudha? Akkamittidha calculate goonee kan argannu?
calculate goonee kan argannu akkamittira sampling interval akkamitti calculate goona capital N over small n. Capital N jechuun general population jechuudha. Jechuun namni kun amma nama meeqadha kan inni nama meeqa keessaadha kan inni 500 fudhate 10,000. Kanaafuu capital N keenya maalidha jechuudha 10,000. 10,000 jechuudha. 10,000 dha. Small n jechuun immoo sample kan ta'e jechuudha. 10,000 keessaati sample kan ta'e householdin qorataan kun nursing kun irratti hojjechuuf jedhu nama meeqadha jedhas bukkiraati nama 500. Kanaaf meeqa jechuudha kana 500 irraa jechuudha. 10,000 meeqaaf jira hirra jechuudha 500 irraa jechuudha. 10,000 gaafa 500 hirru immoo meeqa dhufe 20 dha kan inni dhufe jechuudha. 20 maalidha? 20 jechuun sampling intervalidha jechuun darbitee kanatti sassaabdu jechuudha. Sampling systematic sampling technique jechuun sampling frame qabda taanaan intervalii ta'e booda kanatti hidhattee interview gootu jechuudha. Data irraa taati kan collect gootu intervalii meeqa irrattidha jechuudha. Sampling technique systematic sampling technique jechuudha. Kana jechuun 20 irra daddarbii dhaqii jechuudha. Gidduu isaanii meeqatu jira jechuudha 20tu jira. As bukkeetti yoo isinii galuu dideef fakkeenyaaf amma namoota kana irratti qorannoo geggeessuu barbaadda. Nama meeqa bichaa barbaadde? Nama 3 bichaa keessa select gochuu barbaadde. Nama meeqatu jira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nama 9dha. Nama 9 keessaa immoo nama 3dha kan itti barbaadde. Nama 9 barbaadde taanaan immoo probability sampling technique maybe systematic fayyadamte yoo ta'e systematic keessatti immoo intervalii keenya ilaaluudhaaf capital N over small n dha. Capital N jechuun nama meeqadha isaan? Nama 9 jechuudha. Nama meeqadha kan itti barbaadde? 3 jechuudha. Kanaaf 9 3f gaafa hirru meeqadha? 3 jechuudha. Kanaaf qorannoo keenya nama meeqadhatti geggeessina? Nama 3 irratti interview goonaa jechuudha. Nama 3 irratti kan geggeessinu. Garuu namoonni 3 kun immoo eenyuun bakka bu'u jechuudha? Nama 9 kana bakka bu'u jechuudha. Namoonni 3 kun probability sampling technique isa keessaayyuu probability jalaa immoo systematic sampling technique fayyadamne jechuudha. Kanaaf egaa capital N over small n dhaan kan nuti deemnu jechuudha. Capital N over small n gaafa jennu immoo maal nutti agarsiisa? Intervalidha malee eenyuun akka dhaqnee interview goonu eenyurraa akka daataa guurrannu kan nutti agarsiisu otoo hin taane hammam intervalii meeqaanidha kan nuti deemuu qabnu. Fakkeenyaaf amma 3 deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf 3 irraa kaatee jennu. As bukkeetti 3 irraa kaatee jennu. 3 irraa kaatee meeqa faara jechuudha kanatti interview gootu. 3 gaafa hidhaatu 6 3 gaafa hidhaatu 9. Kanaaf nama klientii yookaan immoo parsipantii nama kamirraa nama isa kanarraa nama 3ffaarra jirurraa interview goota. Lammaffaarra nama 6ffaarra jiru interview goota. Ittaantee nama 9ffaarra jiru interview goota jechuudha. Jara kana warra kana irratti qorannoo geggeessita jechuudha. Warri kun immoo eenyu represent godhanii jiru jechuudha. Namoota warra 9 kana represent godhanii jiru jechuudha. Kanaaf meetadii akka kanaadhaan jedhamuungaa probability sampling technique jedhamee innis maal jedhama? Systematic sampling technique jedhama. Kanaaf amma yoo garuma seenaariyoo keenyaatti deebine seenaariyoo keenyaatti yoo deebine irraa balleessinee discuss goona ammasi. Namni kun egaa nurse took 500 nama 500dha kan inni irratti geggeessaa jiru jechuudha. Nama meeqa keessaa filate? Nama 10,000 keessaadha kan inni filate. The nurse took 500 households mana 500 irratti qorannoo kan inni geggeessaa jiru. Mana meeqa keessaa 500 filate? Mana 10,000 keessaadha kan inni filate. Kanaaf akkuma sila jenne kanaaf egaa systematic sampling technique dha kan inni fayyadame immoo systematicidha jechuun immoo sila maalla jenne capital N over small n dha jenne. Gochuu qabnu sampling intervalin K's yookaan is equal to small capital N over n. Kana jechuun capital N kun kan inni agarsiisu general population, small n immoo sample population. Kanaaf 10,000 irra 500f gaafa hirru keenya meeqa dhufe jechuudha. Sampling intervalin keenya 20 dhufe jechuudha. 20 jechuun 1 2 3 4 5 6 jecha hanga 20tti gaafa deemu tokko kaasnee hanga 20tti gaafa deemu householdiin lakkoofsa 4ffaarra kan jiru tokko hanga 20 keessaati maal ta'eera jechuudha. Randomly selected ta'eera jedha. Sadii lakkoofsi 4 manni lakkoofsi 4ffaarra jiru filatameera. Kanaaf maalidha kan inni gaafachaa jiru? Likely consecutive sample household included in the research.
householding kanatti aanee dhufu eenyudha? Afuraffaatti aanee kan dhufu meeqadha? Kanaaf tokko hanga 20 jiran keessaati lakkoofsa afuraffaarra kan jiru householding randomly select erga ta'e afuritti aanee kan dhufu eenyudha? Intervaliin keenya meeqadha? 20. Lakkoofsa afuraffaarra kan jiru householding erga filatame afuriif 20 walitti 24 ammas 24tti 20 idaanaa mana 44affaarra jiru 44ttis 20 idaanaa mana 64affaarra jiru 64tti ammas 20 idaanaa 84affaarra kan jiru jecha itti fufaa jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa maalidha jechuudha? Bidha jechuudha. 20 walirraa fagaachaa deemuu jechuudha. 4,500 4,400 jedha. Kan nuti select goone household qorannoo irratti gaggeessaa jiru 500 kanaaf akkamitti as taqaree caanimmoo maal jedha 4,30 jedha. Wal meeqa walirraa fagaata jechuudha kun 26 dha kan walirraa fagaatu. Garuu sampling intervaliin keenya meeqadha? 20 dha. Ittaanimmoo meeqadha? 56 dha kan inni jedhe. 56 dha kan inni jedhaa jiru. Kanaaf warri kun gaafa intervaliin isaaniiyyuu wal fakkaataa miti jechuudha. Intervaliin hanga dhumaa hanga 500 argannutti meeqa kan isaan walirraa fagaachaa deeman jechuudha. 20 walirraa fagaachaa deemu jechuudha. Kanaaf caanisiin ta'uu eenyuma maal jedha? 4 6 jedha. Intervaliin gidduu isaanii jiru meeqadha? 2 dha. 6 fi 8 gidduu meeqa? 2. Atoo akkasitti deemneeti hanga 10,000tti kan saampiliin nuti argannu kanaa olidha jechuudha. Sampling nuti argannu 500 olidha jechuudha. Kanaaf deebiinsaa akkasiin ta'u. Sampling intervaliin keenya meeqadha? 20 dha. Kanaaf inni jalqaba filatame inni lammaffaan kan inni walirraa fagaatan household meeqadha jechuudha kan isaa gidduu isaanii jiru 20 dha jechuudha. Kanaaf 20ffaarra dhaqnee interview goonaa jechuudha. Ammas gaaffii kan biraadhaan walitti deebinaa nu faana tura. Tole egaan qormaanni kunis qormaata kan biraadha. Akkuma isin asirraa ilaalaa jirtanii qormaanni kun egaa badaa wanta argamu natti hin fakkaanne. Kanaaf mee gara kanatti isin gaddaree ragatiin ta'ee fi akkasitiin ni argama. Innis maal jedhaa? A 70 years old male patient was admitted to surgical unit with diagnosis of BPH, benign prostate hyperplasia, and he was scheduled for surgery. The patient reported to the nurse that he did not clearly understand the overall care outcome to sign informed consent. Who is responsible to solve this problem at perioperative period? A. Nurse, B. Surgeon, C. Assistant surgeon, D. Anesthetist. As bukkeetti kaawwanta isin beekuu qabdan baay'ee of eeggannoodhaanidha kan isin ilaaluu qabdanii. Gara afaan Oromootti hiiknee gaafa diskas goonu namni kun nama umurii waggaa 70dha, dhiiradha. Surgical wardiittidha kan inni admitted ta'e. Dhibeen isaa immoo maalidha jedhame? BPH dha. Benign prostate hyperplasia. Sana jechuun ijoolleen dhiiraan qofaan kan isaan qaban dhukkuba prostatii jechuudha. Prostate glandiitu dhiitee jira. Naannoo reproductive organ isaa irratti kan argamtu. Balbala urinary bladder irratti kan argamtu prostate glandiitu dhiitoftee jirti. Dhukkubsataan kun narsiidhaanii annaan gallee faayidaan opereeshinii kana farramuudhaafi nan fayyamu hin fayyu outcome isaa akkamidha kan jedhu waan naan galleef kana farramuudhaaf xiqqoon rakkisaa jedhe. Kanaaf who is responsible to solve this problem? Rakkoo kana kan furu eenyudha? Procedure maal irratti? Perioperative period irratti. A. Nurse, B. Surgeon, C. Assistant surgeon, D. The anesthetist. Surgery dha gaafa jedhamu gaa surgery sana maal akka ta'e maal akka hojjetamu because surgery dha gaafa jedhamu maybe prostate glandii remove gochuu danda'a, transurethral resection of prostate ta'uu danda'a, laser surgery ta'uu danda'a, open prostatectomy ta'uu danda'a, transurethral incision of prostate ta'uu danda'a. Tole salphaamatti akka deebistaniif discuss hin goona. Garuu isa kamidha? As bukkeetti wanta ifa godhe hin qabu. Garuu namni sun maaliifidha kan inni beellamame? Surgery ta'uufidha kan inni beellamame jechuudha. Kanaaf ifa miti gadi ta'eef as keessaatti salphaamatti akka deebistaniif mee gaaffiin kan biraas jira gadi ta'ee fi gaaffii kan biraas sanatti deebina.
Gaaffiin kan biraa immoo maal jedhaa? A nurse care that begin when the patient is transferred to the operating table and ends when the patient is admitted to the post anesthesia unit jedha. Anesthesia unit. Which one of the following term describe these phases of nursing care? Phase kana describe kan godhu kan inni armaan gadii keessaa isa kamidha. Kana jechuun a nurse care that begin when the patient is transferred to the operative table. Inni dhumu immoo erga kutaa opereeshinii galee ba'ee hanga kutaa opereeshiniin ala ciisutti kan jiru feeziin maal jedhamaadha. Kutaa opereeshinii keessatti as bukkeetti yoo ilaaltanitti ta'e nurse care that begin when the patient is transferred eessa transfer ta'e kutaa opereeshiniitti jechuudha. Kutaa opereeshinii transfer ta'e opereeshinii raawwatee fi hanga kutaa anesteeziyaa post anesteeziyaa yuunitii amma ciisutti kan jiru maal jedhameedha kan inni waamamu. A. Perioperative, B. Preoperative, C. Postoperative, D. Intraoperative. Mee tokko tokkoon diskasa goonu as keessaati wanti lama baay'ee gati wal fakkaatuuf jechuudha. Preoperative care jechuuni jechumti perii jettuu fi jechi Pre jettu baay'ee wal fakkaatti baay'ee eeggadha. Peri isheen jettu kun kan isheen agarsiistu PERI kun kan isheen agarsiistu around jechuudha. Naannoo jechuudha. Naannoo maali? Naannoo opereeshiniitti jechuudha. Gargaarsi naannoo opereeshiniitti kennamu immoo gosa baay'eetu jira. Kanaaf naannoo opereeshiniitti gargaarsi kennamu perioperative care jedhama. Perioperative carein immoo feezii meeqa qaba? Feezii sadiidha kan inni qabu. Around operative nursing care. Peri jechuun around jechuudha. Pre jechuun garuu dursa. Intra utuu hojjechaa jiranii. Post erga hojjetanii booda. Kanaaf preoperative gaafa jennu before jechuudha. Before jechuudha. Before what? Before operation jechuudha. Before operation gaafa jennu immoo maal faadhaas bukkeetti gaa before operation gaafa jennu kutaa maal jedhanis definition is a care given for a patient from the time the decision is made for surgical intervention to the transfer of the patient to operating room. Kana jechuun erga dhukkubsataan operationii taate erga jedhamee kaasee hanga kutaa operationii deemee kutaa operationii galutti operating table irra hamma ciisutti proceduriin kennamuuf maal jedhama? Pre-operative care jedhama. Dhukkubsataan kutaa operationii galta jedhee sarjiniin erga murteessee booda hanga kutaa operationii galutti gargaarsi godhamuuf perioperative jedhama. Perioperative immoo wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabatu jechuudha. Inni lammaffaan immoo intraoperative jedhama. Akkuma ilaalaa jirtan intraoperative gaafa jennu otoo hojjechaa jiranii jechuudha. During jechuudha. During operation nursing care kennamu jechuudha. Inni kun immoo operation kennaa jiru namni kun kutaa operation table irra erga ciisee booda proceduriin sun hojjetamee fi hanga ba'ee kutaa post anesthesia unitiitti amma admit ta'ee turutti amma achi keessatti admit ta'utti feeziin jiru intraoperative care jedhama. Intraoperative care akkuma definition isaa irraa ilaaltan from the time of the client is admitted into operating room kutaa operationii galee hanga eessa galutti hanga anesthesial admission post anesthesial care unit keessa recovery room keessatti hanga admit ta'utti proceduriin kutaa OR-dhaati hanga post anesthesia care unitiitti gargaarsi kennamu maal jedhama jechuudha. Intraoperative nursing care jedhama jechuudha. Ogeessota fayyaa sarjinii, anesthesiologist, anesthetist yookaan scrub nurse, assistant nurse, circulating nurse, register nurse baay'ee dhagaa memberiin surgical teamiin achi keessa galu jechuudha. Intraoperative care irratti hundi isaanii immoo gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Kutaa opereeshinii keessa gaafa galan hundi isaaniiyyuu gahee mataa isaanii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf sarjinii yoo ilaalle sarjinii jechuun liidarii surgical teamii sanaa jechuudha. Doktariin baqaqsee yaalu sun liidariidha. Key member of surgical teamidha jechuudha. Sarjinii jechuudha. Kanaaf maalifidha? Ultimately responsibilidha jechuudha. Sarjiniin wantoota perform ta'uuf deemanii surgical intervention hojjetamuuf jedhanii fi itti gaafatamummaa guddaadhaan hojii kana kan hojjetu eenyudha jechuudha? Sarjiniidha jechuudha. Sarjiniin
maal outcome isaa akkamidha, eessatti hojjetama, maaliin hojjetama, akkamitti hojjetama, hunduma isaa gadi fageenyaan kan fixee, kan leenji'e, ispeeshaalitii sanarratti kan qabu, saayinsii isaadhaan baay'ee kan kuulame, wanta hundumaadhaan gahumsa guddaa kan qabu, baqaqsee yaaluudhaan gahumsa guddaa kan qabu, wanta hundumaadhaaf outcome isaa, riskii isaa, benefit isaa hunda isaa kan beeku, dhukkubsataatti kan himuu qabu, gadi fageenyaan kan beeku eenyudha jechuudha? Sarjiniidha jechuudha. Anesteetistiinis faayidaa hin qabu jechuu miti. Hundumtuu garuu gareedhaanidha kan inni hojjetamu. Gareedhaanidha kan inni hojjetamu. Anesteesiyoolojistii yookaan immoo anesteetistiinis maalidhaa oksijiinii ekscheenjii nama sana keessaa, siistamik sarkuleeshinii, niirooloojik staatisii dhukkubsataa, vaayital saayinii dhukkubsataarree assees gochaa kan deemu jechuudha. Anesteeziyaarree kan kennu jechuudha. Iskiraab nursiin isteerilitii mana sana keessaa kan eegu, qodaan lakkaa'ee kan fidu, lakkaa'ee kan deebisu. Instrumentaalii, suuchar maateeriyaalii, saappilaayota adda addaa barbaachisan sarjinii kan gargaaran jechuudha. Qodaan achi keessa jiru hojjetamu hin hojjetu hunduma isaa erga ilaalee booda narsiin keer pilaan dabalatu godhee nama kanaaf gargaarsa gochuudhaaf achi keessa kan jiru narsii dabalatee hundumtuu steeraayil piroosiijeriidhaan dhukkubsataaf akka gargaaramuuf iskiraab narsiin gahee guddaadha jechuudha kan inni taphatu. Kanaaf hundi isaanii waliin ta'aniidha kan isaan hojii hojjetanii jechuudha. Kanaaf egaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabu eenyudha ree? Eenyudha jechuudha? Sarjiniidha jechuudha. Sarjiniidha. Tole egaa post operative nursing care gaafa jennu immoo post operative gaafa jennu immoo dhukkubsataan kun already proosijeriin hojjetamee fi ba'eera kutaanni post anesthesial unitiidhaati erga ba'ee booda hanga gara mana isaatti galutti jechuudha. Post operative care jechuun a care given for a patient which begin with admission of the patient to post anesthesial care unit akkuma sila jenne post anesthesial care unit keessatti erga admit ta'ee booda ends after follow up evaluation in clinical setting already bakka hamma gaafa erga dhukkubsataan keenya kutaa operationii ba'ee booda gargaarsa kennamuuf jechuudha. Kun immoo dhukkubsataan gaafa ba'u positionii dhukkubsataa vaayital saayinii dhukkubsataa komplikeeshinii adda addaa erga kutaa operationii ba'ee akka hin jiraanneef hordoffii taasisamuuf narsiin keerii kennamuuf jechuudha. Dhimma guddaa kan qabu as bukkeetti narsiidha jechuudha. Kanaaf kutaa operationii erga ba'ee booda dhukkubsataan gargaarsa kennamuuf post operative nursing care jedhama jechuudha. Mee gara seenaariyoo keenyatti haa deebinu. Tole egaa gara seenaariyoo keenyatti gaafa deebinu namni kuni 17 years old patient was admitted to surgical unit with the diagnosis of BPH and he was scheduled for surgery. Akka schedule ta'u godhe eeyyoodha jechuudha. Sarjiniidha jechuudha. Sarjiniitu nama kana bakka operationii taataa jedheen BPH-dhaan dhufe jechuudha. Kanaaf the patient reported to the nurse. Narsiin gaafa mallatteessisuuf jedhu narsiin tiimiidha akka sarjikaal tiimii akkuma sila diskas goone isaan keessaa tokko narsiidha. Narsiin immoo konsentii mallatteessisuuf gaafa inni jedhu dhukkubsataan kun maal jedhee he did not clearly understand the overall care outcome to sign the informed consent. Yoo mallatteesse kutaa operationii galee fayyeen ba'amuu du'een ba'amuu rakkoon kun natti hammaatamu nan fayyamuu akkamidha naan gallee outcome isaa akkam ta'a jettanii tilmaamtu wanta tokko naan gallee farramuudhaaf jedhe. So who is responsible to solve rakkoo kana furuudhaaf eenyutu itti gaafatamummaa qaba? Eenyutu itti gaafatamummaa qaba? A narsii, B sarjin dooktarii baqaqsee yaalu, C assistant gara dooktarii baqaqsee yaalu, D anestetist marfee adoochaa fa'aa kan kennu vaayital dhukkubsataa kan hordofu oxygen saturation dhukkubsataa kan hordofu kutaa operationii keessatti jechuudha. Eenyutu itti gaafatamummaa guddaa kan qabu? Narsii jedha. Narsiin keerii irrattidha malee sarjarii irratti miti. Keerii irratti dhageetii ta'ee fi eenyuun hin ta'u jechuudha. Narsiin ta'u. Narsiin mallatteessisuudha kan inni qabu. Garuu outcome-isaa akkasidha jedhee dhukkubsataatti himuu hin danda'u. Because responsibility guddaa kan qabu kutaa operationii keessatti eenyudha jenne silaa sarjiniidha. Responsibility guddaa kan qabu sarjiniidha jechuudha. Outcome-isaa gadi fageenyaan dhukkubsataatti clearly akka dhukkubsataan understand godhuuf itti himuu kan qabu eenyudha jechuudha. Sarjiniidha. Nuti maal gochuudha? Narsiin maalidha kan inni gochuu qabu? Informed consent
mallatteessisuudha. Garuu maaliifidha sarjiniin kan inni filatame scope of practicing ogummaa fayyaa gargaridha. Pharmacisttiin garii mataasaa qaba. Jechuun akkuma kanaa, sarjiniin akkuma kanaa, narsiin akkuma kanaa, scope of practicing keenya baay'ee murteessaadha. Sarjinii yoo jenne specific trainingii qaba. Procedure akka kanarratti baay'ee iskiilii qaba. Saayinsii isaadhaan fixeera. Riskii isaa beekaa, benefitii isaa beekaa. Kanaafi best equipped kan ta'e information guutuu kan qabu waa'ee kanarratti waa'ee baqaqsee yaaluu irratti gahee guddaa kan qabu, gahee guddaa kan taphatu, dandeettii guddaa kan qabu eenyudha jechuudha? Sarjiniidha. Sarjiniidha jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan immoo legal responsibilities jira. Amma rakkoon tokko tu mudateeti, rakkoon tokko kutaa opereeshinii keessatti tu mudateeti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu rakkoon yookaan seeraan kan to'atamu eenyudha jechuudha? Sarjiniidha. Kanaaf legal responsibilityidha informed consent gaafa jennu gati ta'ee fi legal responsibilities kan jedhamu jira. Informed consentiin tokko immoo legal documentidha gati ta'ee fi itti gaafatamummaa outcome isaa kanadha jedhee hunduma isaa iddoo akkasiidha kan itti operation taatu. Akkuma sila isinitti hime classification isa sana ibsee fi prostate glandiitu muramee ba'amoo daandii yuuriiniitu saaqamamoo maalidha kan jedhu dhukkubsataa kanatti gadi fageenyaan kan himuu qabu eenyudha jechuudha? Sarjiniidha jechuudha. Kanaaf narsiin ta'uu jechuudha. Kan biraan immoo dhukkubsataan as buqqeetti responsibilitiin sarjiniidha kan jennee fi eenyudha baqaqsee kan si yaaluu jettanii gaafa itti himtan sarjinii abaloo baluudha dooktara abaloo baluudha gaafa jedhamu odeeffannoo kana guutuusaa kan inni dhaga'uu barbaadu eenyudha jechuudha. Ogeessa yookaan dooktarii dhukkubsataa kana baqaqsee yaaluudhaa dhaga'uu gatii barbaaduu fi peeshantiin trust kan inni godhu comfortable kan inni ta'us yoo eenyu waa'ee surgical procedure kana eenyu duukaa yoo haasa'edha jechuudha. Sarjinii duukaa yoo haasa'edha. Dooktarii dhukkubsataa kana baqaqsee yaaluu duukaa yoo haasa'e amma tokko amana gatii ta'ee fi assistant sarjiniin gargaaraadha gatii ta'eef achi keessatti member of surgical team keessaatiin gargaara gatii ta'eef kan responsibility guutuu qabu key kan ta'e liidarii surgical team kan ta'e sarjiniidha gatii ta'eef isa kana hin ta'u jechuudha. Narsiisin ta'u soorii irratti argamuu qabu. Diin immoo anesteetistii jedha. Anesteetistiin immoo anesteetolojistiin immoo maalidha kan inni godhu? Anesteetistiin marfee adoochaa kan kennu jechuudha. Kutaa OR keessatti marfee adoochaa kan kennu. Inni immoo maalidha ga'eensa oksijiin exchange dhukkubsataa keessaa fiiziyooloojik istaatisii dhukkubsataa surgical procedure duration isaa irratti hundaa'ee monitor kan godhu jechuudha. Physiological status dhukkubsataa keenya monitor kan godhu jechuudha. Innis oxygen exchange dhukkubsataa keessa systemic circulation neurologic status akkuma sila sinitti vital sign dhukkubsataa keenya irra kan hordofu jechuudha anesthetistini. Kanaaf marfee adoochaa kennee sana booda dhukkubsataa keenya kan to'atudha jechuudha. Kanaaf BPH kana immoo gadi fageenyaan iddoo kan maal akka ta'u gadi fageenyaan kan beeku eenyudha jechuudha. Assistant sarjiniidha jechuudha. Responsibility guutuu kan qabu baay'ee nama kiidha qulfiidha kan jedhamu immoo eenyudha? Sarjiniidha. Kanaaf itti gaafatamummaa guutuu kan qabu waa'ee BPH kana waa'ee kutaa opereeshinii gashee dhukkubsataa kan opereeshin godhee maadheessataa akka opereeshin godhu gadi fageenyaan kan beeku outcome isaa kan beeku faayidaa isaa riskii dudduubaan jiru kan beeku eenyudha? Sarjiniidha jetteef itti gaafatamummaa guutuu kan qabu sarjiniidha jechuudha. Kan mallatteessisu qabu immoo narsiidha jechuudha. Gaaffii kan biraatti ceenaa nu faana ta'a. Gaaffiin kan biraa immoo maal jedhaa? A nurse care that begin when the patient is transferred to the operating table and ends when the patient is admitted to the post anesthesia unit jedha. Anesthesia unit. Which one of the following terms describe these phases of nursing care? Phase kana describe kan godhu kanneen armaan gadii keessaa isa kamidha. Kana jechuun a nurse care that begin when the patient is transferred to the operative table. Kutaa opereeshinii keessaati kutaa xarapheezaa kutaa opereeshinii erga dhukkubsataan ciiseeti. And end when the patient is admitted to the kan inni dhumu immoo erga kutaa opereeshinii galee ba'ee hanga kutaa opereeshiniin ala ciisutti kan jiru feeziin maal jedhamaadha? A. Perioperative, B. Preoperative, C. Postoperative, D. Intraoperative. Kanaaf egaa deebiinsaa maal ta'a jechuudha? A.
perioperative naannoo opereeshinii jechuudha. Naannoo opereeshiniin kun immoo waan sadiidha kan inni of keessaa qabu jennee pre, intra fi postiidha jennee. Inni kun wanta specific ta'e miti. Inni kun posti kan of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf waan sadiidha kan inni of keessaa qabu perioperative'n. Kanaaf inni kun deebiin ta'u sababiin isaa specific miti gati ta'eef. B preoperative utuu opereeshiniin hin godhaminiif gargaarsa godhamu kutaa opereeshinii galuuf jedhee dhukkubsataaf gargaarsi kennamu preoperative. As bukkeetti akka seenaariyoo kanaatti immoo dhukkubsataan keenya kutaa opereeshinii galeeraa proosijariin hojjetameefii jira. Gadi ba'ee immoo post anesthesial care unit keessa ciiseera. Kanaaf preoperative hin ta'u utuu kutaa opereeshinii hin galiin gargaarsa kennamuuf hin ta'u kutaa opereeshinii keessa galeera gati ta'ee fi C post operative care. Post gaafa jennu erga kutaa opereeshiniidhaa ba'ee booda. Ba'ee jechuun immoo post anesthesial care unit ba'ee hanga dhukkubsataan keenya gara manaatti galutti gargaarsa kennamuuf jechuudha. Post operative as bukkee garuu dhukkubsataan keenya eessadha kan inni ciisee jiru? Post anesthesial care unit keessadha kan inni ciisee jiru. Eessa keessaa ba'eera? Kutaa opereeshiniidhaa ba'ee jechuudha. Opereeshinii fidanii ciibsanii sana booda hanga kutaa opereeshiniidhaa ba'ee post anesthesial care unit keessa hanga ciisutti kan jiru miti jechuudha. Post operative kan jennu dhukkubsataan keenya post anesthesial care unit ciisee achii ka'ee hanga dhukkubsataan keenya fayyee ba'utti gargaarsa kennamu jechuudha. Post operative care kan jennu. Diin immoo intra operative care guutuu gargaarsa kennamaaf jiru. Intra operative care gaafa jennu kutaa opereeshinii keessatti gargaarsa kennamuuf dhukkubsataan dhufee ciiseera. Erga ciisee booda hanga post anesthesial care unit keessatti gargaarsi kennamuuf maal jedhama? Intra operative care'dha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha? Didha jechuudha. D as bukkeetti deebiin isaa maalidha jechuudha? D intraoperative gargaarsi during operation jechuudha. Dhukkubsataan keenya akkuma seenaariyoo irraa ilaaltanii gargaarsi hin jalqabe eessatti patient transfer to already preoperative fixee narsiin sun preoperative fixee gara eessattidha kan inni transfer godhe kara naannoo OR'tti jechuudha. Operation table irra ciibsanii OR'tti keessa geeshanii sana booda dhukkubsataan immoo erga OR'tti keessa galee booda proosijariin hojjetamee fi post anesthesial care unit keessa ciise. Kanaaf gidduu kana kan jiru feezii kana keessa kan jiru maalidha jechuudha? Intra operative care'dha jechuudha deebiinsaa. Egaan daawwattoota keenya hordoftoota Milkii Health Science YouTube chaanalii sagantaan barnoota keenya qormaata kanaan dura irratti isin shaakalsiisuudha. Sadaffaaf kanan qabadhee dhufee asuma irratti raawwadheen jira. Paartii 14ffaadhaan deebinee wal agarraa. Waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Torbee milkii qabaadhaa. Deebinee paartii 14ffaadhaan deebinee wal agarraa. Galatoomaa turtii gaarii.